Ayyeesinis maqaa keessan irraa kaasaatii gahee hojii keessanii sanarra darbee immoo amma waan mootummaan kun isinirraan gahe ibsadha. Namni Tolchaa jedhama. Anan dhufe magaalaa Garba Gurraachatti irraa Kombolcha Jimaa. Sirriidha mootummaan kun ikko wannan nu yaadeen qabu. Uummanni kaabineen ganda keenya bulchaan ganda keenya waliigaleet ilma haftaami manatti hambise ani qasiraan hojjedhaayyuu gaafa bara 2016 gaafa guyyaa 17 ganama hirriibaa waggaan ani ka'u mana kiyyaana qabe maaloo daa'iman qaba odoon jedhu daa'ima sadiif qasiraan hojjechuudhaaf odoon kaachaaru niitirti yommuu ammana irtummoo dhalarra odoo geecheertu maaloo jira lennaan haa gaachana leenji'uu diddee nu dheeffaa turte koomme biiroo geechee dhufte waan makeetu adda baasnanii fuudhanii mana hidhaatitti nagatan. Gaafa mana hidhaatitti nagatan maal inni kana innaa wanjala kaman godhennaan haa leenjii deemtanaan jedhan. Achiin fuudhanii odoo daa'ima kiyya saniifillee namni har'a amma ammaatitti waan tokko jedhan jiru fedhii kiyya ta'uu dhabuu dhiisuu odoo nun gaafatin waan biraate kun immoo mataa sirraa facaasna hoo kana asitti mormii kaasise nama kun nu alaa bittinneessite jedhanii achitti walitti nu qabanii godinatti nu geessanii nu fuudhanii dhaqanii Awaashi Bishoollaa kan jedhamutti leenjii seenu. Gaafa leenjii seenu uleedhaan dararamnee kan kulaalitii dhukkubsatu kan dhibee adda addaatiin qabamee jiru hoo dadhabe dabaddabamaati qoroshoo goggogaa ji'a 3 daabboo goggogaa nyaanne achitti dararamaa ture. Ilmi namaa Hararii dhufe kan Jimmaa dhufe achitti dhumaa ture. Uleedhaan nan kulaalitii dhaamee du'ee hin jira. Kan dhukkubsate akiimina odoon argatin yaaloo mana san keessatti kaalsi takkittiidhaan ji'a 3 teenyee odoon midhaan bishaan dhibsuudhaan dhumne wanni nu achi keessatti hin taane hin jiru wanni uummanni Oromoo achi keessatti hin taane hin jiru dararamee achitti awwaalame hospitaala dhabuudhaan. Achi gaafa immoo leenjii finde jennee yakke yaanu tuuttaan utuu wisee danniitti nu naqee dhibsuudhaan guyyaa 7 dirasi nama addisii nama homaan beenne kan leenjii keessa ture deemaa hin loltanidhee tuuttaa ciccitaadhaan danniitti nu naqee ijoolleen meeqa ijoolleen Jimmaa dhufillee ijoollee Shawaa Bahaa meeqa danni keessatti kun qoonqoodhaan kun kaan hin dararamee tooniin bira dhume jechuudha. Ayyeesiniin kun amma erga mooraa leenjii irraa baatanii rakkoo uummata Oromoo irraan gahaa turtanii fi waraanni sin faana socho'aa ture rakkoonni uummata Oromoo irraan gahaa ture gamanumaa yaada keessa ibsa. Maal hin geenye ergaa immoo achi baanillee maaloo daa'ima keenyatti galla torbee tokkollee mee daa'ima keenyatti gallee daa'ima keenya ijaan agarree waan jirtullee itti babarbaanne daa'ima keenya uumna gaafa sabbaa kee dhaquudha qabsoo dhiiste jedhee warratee danniitti akka namaa waliin agarre magaalallee akka bishaan hin dhunne nu dhowwee nu axxanaaffaree namaaf nama walitti nu godhe nama moobaayilii baatee deemu wootachii baatee deeme han wannoo qabu laalatu irraa fudhaa. Jedhee biyyatti gadhiise biyya zarafsiisaa jira. Gabaree biddeen dabaddabaa irraa nyaachisaa jedhee biddeen nyaadhaa qoroshoo maaltu jiraa miti. Maajanni mootummaa gadi bu'eera. Abbaa barbaadan irra dabaddabaatoo zarafaatootti dhaayi. Nuun jedhee wanni inni nuun goone hin jiru mootummaa ta'ee tooni karoora waraanaatiin nu bobbaasee qabsoon kun qabsoo akkanaati jedhee tooni wanni nu bobbaaseef hin jiru. Mirga hin qabnu hoomaa hin qabnu daa'ima keenya gini ammas Waaqayyo amararu daa'ima keenyaan qasiraa itti hojjennee guddifannu. Raanu naxaleef dur nan beenu nu waraanni fedhiidhaan waraana. Dirqamaanii miti. Abbootiin keenyas waraaneetuma uleedhaan dheebuudhaan waraanatti ture. Kanatti dirqamaan itti nu naqanii tooni bakka kanatti ashagamneerra nama muraasa nama milishaa keessa milaalbata deebiin ala namni fedhii waan kana leenji tokkichi jira jedhee fudhadhu akka aanaa keenyatti aanaan biraatti irraas immoo waggaa dhageenyu akkasumas aanaa keenya keessa odoo boo'u birriidhaan goyyomsanii birrii 500 kennanii warra qasiraa hojjetu achitti naqa. Gamanumaani mootummaan irraa maqaa Oromoo dhahatee aangoorra jiru mootummaa Oromoo Oromiyaaf malu otoo hin taane mootummaa Oromoo Oromiyaa irra waanjoo gabrummaa kaa'ee jiru jechuudha. Kaa'ee jiru. Gaafa kanatti nama jangaadhaan waraanni kun gaafa dhufus immoo waraanni achi godhe kun daa'ima ofiitti irraa naxxalamee jiru fedhii hojii kanaan qabu kan duuba itti dirqisiisanii warri aangoo guddaa qabu itti dirqisiisanii gara waraana sanitti oofan. Nuti amma warri namni kun waraanni kun dhufuu beennan sirriidha. Harka itti of kennanne waraanni mootummaa kanaan baasonne bilisummaa Oromoo obootti of kennanne. Lola guyyaa kaleessa aanaa gullallee aanaa yaayyaa gullarree ta'e waboon injifannoo akkam akkamii galmeesse sanarra darbee
waboo akkaataa kamiin ilaalaa turtan isin? Oboonu keessa wanni namni yartuu baaffee ta'etti malee akka dhiiratitti ilaalaa turre. Akka beekatitti akka dafqeetuun uummata Oromootiif yaadutti beeknu. Lolli kunis immoo dhufee nutti dhaabbannaan jiran dhokannee warri harka itti kennan Oromoon nu ajjeesu harkuma itti kennan naan duruma immoo kaayyoo qabna. Hin bannas jennee immoo haala mijeeffachaatuma turre nuu ta'uu didee. Haalli itti si waraana geessitanii haalli itti naamusaan qabdanii asiin nu geechan kun immoo Waaqayyoon ammallee aduu isinitti haa baasu Oromoon karaa isaa bal'atu.